Maaki jaalala akkamitti ibsita? An jaalalan beekuu dhiifama na godhe. Jaalalan beekuu? Jaalala Akkam jettu jaalalan beekuu? An hin beekanii jaalala akkamitti ibsan hin beeku waa'ee jaalala. Oo hangamaa jaalalaan jechuun jaalattee hin beektu amma jaalala dabarsitee. Jechuun jaalala qaaqaa jedhamni tokko ni beektaa akkumatti tapha jaalala taphaa tokko malee jaalala. Meeshaa. Oo jaalala dhugaa keessa seentee hin beektu. Jechuun Maaki hordoftoota kan keessaa jettu namni gaafii jaalalaa sii dhiyeesse ni jira. Duraan na dubbisanii akkam jirta fayyaa qabdaa maakii yaa oromtiitti jaanituma hayyee oromoo gisee hin sin jaaladhaa jaalatti tamee gisee hin taayilaaviyuu sanii naan jaasanii biraan deemu. Jechuun aktiivistii ta'uun barbaada. Uummata kiyya bilisa baasuun barbaada. Uummata gabrummaadhaan dhume kana. Saniifuu itti aantuu Jawaar Mohaammed ta'uun barbaada. Ameerikaa. Jechuun nama itti balleessee deemee dhufama qabudha. Guyyaa tokko si'a fituu daati. Soo guyyaa tokko jaana keessatti hangaasaa rafitee jirta, taayee rafitee jirta. Jala jira kana dhiifamni qabata. Jechuun guyyaa takkiitii sanitti guyyaan takka jechuun isaan digdamii afur wanta hedduu goota. Daqiiqaa takka soorii jedhama deebisa. Yoo soorii jeerra barreessee ba'a. Leenca. Okay, ani sabboonaan jaaladha kan biyya isaatiif du'u kan uummata isaatiif sagalee ta'u.